sababni isaa maalidha sila erga Kiristoos buura godhattanii halkan 40 guyyaa 40 Kiristoos tsoomeera isin maaliif guyyaa 55 tsoomtanii jedhanii kan nu gaafatan jiru kun maal akka ta'e ni ilaallaa jechaadha. Egaa wangeela Maatiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallu akkas jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa keessanii akkam sa'aatii kana geessani. Egaan Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos umurii qabnu irratti umurii nuuf dabalee guyyaa kana kan nuuf laate maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam araarsummaan ishee yeroo hunda kan nu faana jiru. Akkasumas qulqulloonni Waaqayyoo ergamtoonni Waaqayyoo kan nu eegan halkan ibsaa isaaniitiin guyyaa kochoo isaaniitii gaaddisa isaaniitiin kan nu eegan ergamoonni Waaqayyoo waa'ee cubbuuf badii keenyaaf Waaqayyoo bira dhaabbatanii meedhiisii fi jedhanii kan nu haraarsan qulqulloota Waaqayyootiif akkasumas jabina amantii isaaniitiin Waaqayyo irraa wareegamummaadhaan gonfoo ulfinaa argatanii nuuf jecha kan nuuf kadhatan kan nu haraarsan wareegamtoonni Waaqayyoo toloonni abboonni keenya hundumti isaaniiyyuu Waaqayyo gooftaan keenya akka isaan kabajetti maqaa isaanii kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa kaleessaa badiif balleessaa keenya sollaaliin Waaqayyoo egaa nu jiraachisee guyyaa har'aa kana nu agarsiiseera. Akkasumas immoo guyyaa har'aa kana immoo umurii nuuf dabalee sagalee isaa akka wajjin barannu nu gargaareera. Waaqayyo gooftaan keenya har'as badiif balleessaa keenya osoo nurratti hin laaliin umurii nuuf dabalee biiftuu guyyaa boruu akka arginu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Irra deebiidhaan bakkuma jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutootaa hunduma keessan faana hunduma keenya faana haa ta'u. Guyyaa har'aa kana mata dureedhuma isaa irraa akkuma argitanitti jechaadha. Egaa barumsa erga jibbine illee bubbullee irraa kanaaf namoonni seeraan hordoftan barnoota kana barachuu namoonni barbaadan tasgabbiidhaan na dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti akka na dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha. Namoonni haarawaa taatan immoo subscribe godha. Kun jecha Waaqayyooti ani barsiisaa miti kan barsiisu Waaqayyoodha kan dubbatu Waaqayyoodha kan haala mijeessu Waaqayyoodha ani meeshaadha ani lafan jiru kana taa'een isinis lafa jirtan biyya garagaraa teessanii sagalee kana ni barattu anis taa'een baradha. Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun isa fagaate dhiheessee sabadi mul'isee ciitisaa dhokataa nuuf ibsee akka nu barsiisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Egaa akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti egaa tsooma guddicha irra jirra torbee lammaffaa qulqulleettii irra geenyeerra. Torbeen tokkoffaan Zawradee jedhama yookaan gadi bu'uu jedhama. Torbeen lammaffaan qulqulleettii yookaan qiddisti jedhama afaan Giizitiin. Egaa tsoomni kun tsooma guddicha tsooma gooftaa jedhama. Tsoomni gooftaa kun torban 8 of keessaa qaba. Torban 8 kun immoo maqaa 8 maqaa garagaraa of keessaa qabu jechaadha. Torbeen tokkoffaan gadi bu'uudha, lammaffaan qulqulleettii, sadaffaan mikuraab, afraffaan matsaaguu, shanaffaan tulluu ejersaa yookaan dabra zayit tsooma qixaa yookaan immoo kul tsoomii kan jedhamu, jaaffaan gabriheer tajaajila amanamaa jechaadha. Torbaffaan niqoodimoos, saddeettaffaan hoosaa'inaa jennee adda fooneera. Maqaa kana immoo kan moggaase hayyicha mana amantaa qulqullicha Yaareed akka ta'e kanaan dura isinitti himeera. Egaa tsoomii kana keessatti immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos halkan 40 fi guyyaa 40 waan tsoomeef tsooma kana fakkeenya waan nuuf ta'eef nuti isa bu'uura godhachuudhaan tsoomaa jirra jechaadha. Cal jennee miti maaliif tsoomnaa yoo jenne immoo egaa fannifamuusaa nuuf jecha garafamuusaa nuuf jecha rakkina hamaa arguusaa kan itti yaaddanudha jechaadha. Maatii Kiristoos tsooma kana yeroo tsoomnu wantoonni nurraa eeggaman hedduutu jira jechaadha. Innis tokkoffaan tokkoo fi tokko rakkinaa fi gadadoo Kiristoos anaaf siniif jedhee arge yaaddachaa tsoomudha inni guddaan. Fannoosaa sammuu keenya keessatti laphee keenya keessatti yaadaa tsoomudha jechaadha. Anaaf jedhee fannifameera. Anaaf jedhee du'eera. Murtee du'a koo balleessee ofiisaa fudhatee ana ilma isaa bilisa na baaseera jennee yaadaa tsoomuu qabna jechaadha. Yoo akkas ta'e malee hin ta'u waan ta'eef. Kanaaf tsoomni kun kana yaadaa tsoomuu qabna. Kana malee immoo
yeroo itti qormaanni hedduun nutti dhufudha jechaadha. Tsoomni kun qormaata guddaa kan qabudha. Sababni isaa Kiristoos qorameera. Nuti immoo Kiristoosiin kiristaanota waan taaneef maqaa Kiristoosiin kiristaan hamma jedhamnetti maqaa Maanu'eeliin amantoota hamma jedhamnetti ni qoramna jechaadha. Sababni isaas wangeela gubbaarratti wangeela Maatiyuus boqonnaa 4 gubbaarratti Kiristoos tsoomuusaa akkasumas immoo qoramuusaa nuuf ibsa jechaadha tsooma kanaan. Kanaaf halkan 40 guyyaa 40 tsoome inni nuti yoo maaliif guyyaa 55 tsoomna? Sababni isaa maalidha? Sila erga Kiristoos bu'uura godhattanii halkan 40 guyyaa 40 Kiristoos tsoomeera isin maaliif guyyaa 55 tsoomtanii jedhanii kan nu gaafatan jiru. Kun maal akka ta'e ni ilaallaa jechaadha. Egaa wangeela Maatiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasnee yeroo ilaallu akkas jedha. Yesus Kiristoosis hafuurri qulqulluun guutee Yordaanos irraa deebi'e erga cuuphamee jechaadha. Hafuurri qulqulluun bifa guuggeetiin irra hin buune foon uffateeni malee inni hafuurri qulqulluunis ilmis abbaanis tokko akka ta'e icciitii Sillaasee keessatti ni beektu. San boodadha. Hafuura suniinis jechaadha. Hafuura qulqulluutiinis gara lafa onaatti deemee jira. Achittis halkan 40 guyyaa 40 ni tsoomee jechaadha. Seexanaanis ni qorame halkan 40 guyyaa 40 jechaadha. Guyyaa sunittis jechaadha yeroo sunittis homaas hin nyaanne homaas hin dhugne. Achii booda immoo akka beela'ee nuuf kaasa jechaadha kitaabni qulqulluu. San booda seexanni gara isaa dhufee maal jedheen? Dhuguma yoo mucaa Waaqayyoo taate dhagaa kana oodhuti nyaata daabboo yookaan buddeena nu godhe hin nyaannaa ilaala seexan. Haala kanaan qoraa ture jechaadha. Har'a tokko dhufee akkas godhi wangeela keessan akkas jedhamte akkana godhi oodhuti yoo siin jedhee maal goota? Ilaala Kiristoos maal jedhe namni nyaata qofaan hin jiraatu. Namni nyaata qofaan hin jiraatu. Maaliin? Sagalee Waaqayyootiin jiraata. Hafuura Waaqayyootiin jiraata. Humna Waaqayyootiin jiraata. Eebba Waaqayyootiin jiraata. Har'a wantoonni nu rakkisan hedduun jiraachuu danda'u. Qarshii dhabuu dandeenya. Hubaddaa. Fira dhabuu dandeenya. Hiriyaa dhabuu dandeenya. Garuu kana hunda yoo dhabnee rakkannee nyaata rakkachuu dandeenya. Garuu Waaqayyootti abdanne taanaan hafuurri Waaqayyoos, sagalee Waaqayyoos, jechi Waaqayyoos, humni Waaqayyoos, eebbi Waaqayyoos anaaf isin ni jiraachisaa jechaadha. Kanaaf egaa waa'ee kanarratti barumsa mataa isaa danda'e kanan isinii fidu keessa seenuun barbaadu. Guyyaa 40 halkan 40 tsoomuusaa boqonnaa 4 yeroo dubbistan ni argattu. Haa ta'uuti maaliif kun akka tsoomame qofa haasofne waa'ee daabboo kanaa waa'ee qormaata Kiristoos qorame hundammoo barumsa biraatiin walitti deemna jechaadha. Egaa manni amantaa keenya yeroo kana taasisu sababa tokko malee miti. Abboonni keenya egaa wangeelarraan ala kana malee immoo sababa tokko malee hiika tokko malee wanta takka mana amantaa keessatti seera barnoota ortodoksii keessattis gonkumaa nuuf hin keenye. Seera qaba jechaadha hunduu. Innis akkasi. Egaa tsoomiin gooftaa fi fayyisaa keenya kitaaba qulqulluu irratti guyyaa 40 halkan 40 jedha. Nuti garuu guyyaa 55 ni tsoomna. Kunis kan ta'eef abbootiin sababa lama kaa'aniiru. Sababa lama jechaadha. Sababni inni jalqabaa sanbata xinnaa fi sanbata guddaa mana amantaa keenya keessatti foonii fi gosa foonii irraa malee gosa midhaanii irraa hin tsoomamu jechaadha. Fakkeenyaaf gosoota foonii gosoota aannanii isaan jedhaman kana malee nyaata nama tsoomna ganama jecha. Amma fakkeenya jimaata nyaannu miti isaatii ganama qidaamee ganama garuu ciree nyaachuu ni dandeenya. Hin tsoomamu jechaadha. Sanbanni lamaan hin tsoomamu. Garuu kan inni hin tsoomamne wantoota tsooma hin qabne irraati malee wanta tsooma qabu nyaanne miti jechaadha ni beektu. Kanaaf kanarraati jechaadha. Kunis kabaja sanbata lamaanii kan ibsudha jechaadha. Sanbanni guyyaa haara galfii fi boqonnaa waan ta'eefi sanbanni inni xiqqaan kan Waaqayyo hojii isaa hunda irraa itti boqatedha. Sanbanni inni guddaan dilbanni sanbata kiristaanaa jedhamee kan beekamu ammoo gooftaa fi fayyisaan keenya Yesus Kiristoos du'aa kan itti ka'edha jechaadha. Egaa maatii Kiristoos ibsaan irratti badee egaa numatti hin fufanaan mul'adha waan ta'eef sagaleen koyyoo dhagahame isa guddaadha. Kanaaf egaa gooftaan fi fayyisaan keenya Yesus Kiristoos egaa kan inni guyyaa 40 halkan 40 tsoome nuti immoo 55 tsoomna mitiire. Kanaaf dilbanni kun lamaan egaa
itti lakkaawwamu jechaadha. Dilbanni kun lamaan waan hin lakkaawwamneef guyyaa kana 55 taasisnee jechaadha. Ilaala ji'oota guyyaa 55 kana keessatti sanbata meeqatu jira? Sanbataa fi qidaamee 15tu jira jechaadha. Kiristoos immoo kan tsoome 40 jechaadha. Walitti meeqa ta'a? 55 ta'a jechaadha. Kana malee immoo inni lammaffaan immoo maal seetan? Tsooma isa jalqabaa zawarrada yookaan gadi bu'u irratti ilaallee turre. Innis maalidha? Hirqaal yookaan tsoomni kun hirqaalis ni jedhama. Torbeen jalqabaa jenneerra. Hirqaalii fi dhumarratti immoo torbee dhukkubbii kan jedhu himaamaatii kan jedhaman jechaadha. Kan mana amantaa keenya keessatti torbeen sun sagadaan kan dhumamu sirriitti namni halkanii guyyaa kan sagadu mana amantaatti kadhannaan guddaan kan taasifamu yeroo hundaa yaa Kiristoos nu maari jedhamee kan kadhatamu torbeen dhukkubbii ni jira jechaadha. Torbeen dhukkubbii fi torban jalqabaa hirqaal inni jedhamu sun waan itti dabalameef 55 ta'ee jechaadha. Halkan 40 guyyaa 40 sun nuti immoo guyyaa 40 fi halkan guyyaa 55 fi halkan 55 kana taasisne tsoomne malee waan itti dabaleef irraa hir'isnes gonkumaa hin qabnu jechaadha. Sababni isaa seera abboonni keenya nuuf kaahanidha jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa qidaameef sanbata caljenneeti mitiiree kan nyaannu. Amma fakkeenyaaf guyyaa 40 sun keessa kan jiru iyyuu egaa sanbataa fi qidaamee sun akkasumatti nyaannaa jechaadha. Isas kana malee immoo bakka sun immoo bakka buusuuf jechaadha. Sanbattoota 15 jiran kana sanbataa fi qidaamee 15 jiran kana bakka buusuuf immoo guyyaa isaan hafan kana immoo itti daballee wajjin tsoomne guyyaa 40 guutuu tsoomaan dabarsuudha jechaadha. Malee waan biraatiif akka hin taane jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo akkuma sila isiniin jedhe yeroo tsooma kana karaa jirtan bakka jirtan hundumattuu egaa kadhannaadhaan dhaabbattanii sagaddanii mana amantaa keessaniif biyya keessaniif uummata keessaniif wantoota Waaqayyoo irraa argachuu barbaaddan kanaaf kadhannaa guddaa taasisuudhaan sagadaan imimmaaniin gara Waaqayyootti guyyaa boonyudha jechaadha kadhannaadhaan. Tsoomni kun jechaadha tsooma guddaa kan ta'e. Akkasumas immoo gaa tsoomni kun tsooma guddaa jedhama. Abiyyi tsooma yookaan immoo tsooma guddaa jechaadha. Abiyyi jechuun immoo gaa afaan giizii kanaan guddaa jechaadha. Kanaafiyyuu tsoomni guddaan kun maal ibsaa? Tokkoffaan tsooma gooftaati. Tsooma gooftaan Kiristoos Yesuus Kiristoos waan tsoomeef guddaa jedhameera jechaadha. Kana malee immoo gaa tsoomota jiran keessaas immoo guyyootaanis guyyoota dheeraa kan tsoomamudha. Kanaafis guddaa ta'ee jechaadha. Kana malee torban dheeraas waan of keessatti qabuuf torbanoonni kunis maqaa mataa isaanii qabanii ergaa guguddaa waan qabaniif barumsa guguddaa waan qabaniif immoo torban isaa keessatti kanaaf maal ta'e guddaa ta'e jechaadha. Walumaa galatti inni guddaan maalidha? Guddaa kan ta'e hunda kan caalu hunda kan uume Waaqni keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waan tsooma kana tsoome nuunis nu barsiiseef tsooma guddaa jedhame jechaadha. Tsooma gooftaa jedhameera jechaadha. Waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tsoomeefis tsooma guddaa tsooma gooftaa keenyaa jedhameera jechaadha. Kanaafiyyuu guyyaa 55 kanaaf tsoomne jechaadha. Wangeela irrattis akkuma dubbatame guyyaa 40 halkan 40 Kiristoos tsoomeera. Nuti immoo kana tsoomna. Egaa barumsa keenya guyyaa biraatti immoo kan nuti barannu maalidha? Waa'ee qormaata Kiristoos qorame suni. Kana malee immoo shakkitoota irraa yeroo hunda tsoomii guyyaa tsoomii eeggatee kan dhufu ni jira. Maal jedhu seetan? Gara afaaniitti kan nama seenu osoo hin taane afaanii kan nama bootu nama xureessaa. Kanaafiyyuu maaliif tsoomtu? Maaliif foon nyaattanii kana nyaattanii maaf nyaata lagattu? Kan gadi seenu nama xureessu kan afaanii nama bootu nama xureessaa jiru. Garuu kan sin ajaa'ibu jechi kun wangeela irra ni jira. Wangeela irraa fuudhanii kunoo boqonnaa akkanaatti akkas jedha maaliif tsoomtu jedhu. Kan sin ajaa'ibu kun gonkumaa jechi kun tsoomii faana ammoo waliin argu. Waan iddoo ka'uutti hin qabnetti kaasan jechaadha. Kunis maaliif akka ta'e maaliif akka kaasan dhugummaan isaa maalidha? Inni kan biraa maalidha? Isa jedhu immoo barumsa mataa isaa danda'een deebii kana shakkitootaaf ni deebisna. Hanga ammaatti kan nu faana ta'e Waaqni abboota keenyaa kan nu barsiise kan nu gorse maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u ilaa. Daqiiqaa xinnoo keessatti daqiiqaa 15 kan hin caalle gidduutti waan guddaa baranneerra ilaala. Kanaafiyyuu mee sagalee Waaqayyoo barachuun amaleeffannaa nuuf haa ta'u. Mee nutti haa baru
sheer godhaa buloota keessanii nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa galanni fulfinni ilma dubroo maariyaam kiristoosiif haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorse maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u araarsummaan dubroo maariyaam nu wajjin haa ta'u galanni waaqayyoof ameen nagaa ta'a kabajamaa